Amantaan keenya yoom jalqabame? Mee horii torbee turtan? Akka kootti baasaa mee horii torbee turtan? Mee horiin turre immoo akka itti baasa? Yaa maal goona gaa horii torbee? Waan goonu qabna? Amma nuyi barumsatti fufaa jalqabne seera uumamaa 49 irra jirra. Inni obbo Tasfaayeen sila nu dubbisee seenaa isaan ejjetanii abaaraman yookiin immoo akka hojii isaaniitti argatan kan mul'isudha. Isa daagimnuu buddubaasa booddee amma garuu kutaarraa seera uumamaa 49 baafadha. Seera uumamaa 49 moo waan hin jiru har'a maayikii koo naan finne egaa kanumaan ayyaalaarraa jalqaba ta'uu isaati fakkaata kun. Irraanfadheera kana qabachuu. Seera uumamaa 49 5 amma 7tti. Torbee warri turtan kan Roobeel dhageenye sangafaa har'a immoo ijoollee lamaa obbolaa lamaan walitti fufee kaa'ee jira isa dubbisa. Kan Roobeel 4 irratti dhume dheengadda 5 jalqaba. Simooniif Leewiin obboloota mi'a isaanii waraanattiin humnaan namarratti kaa'anidha. Isaan aarii isaaniitiin nama waan ajjeesaniif mellengoo isaaniitiifis sangaa waan naaffisaniif lubbuun koo maree isaanii hin lixin, yaanni koos hidhata isaanii hin ta'in. Aariin isaanii jabaa, dheekkamsi isaaniis gara jabeessa waan ta'eef abaarsa haa ta'u. Ani biyya Yaaqoobitti gargar isaan nan hiraa, biyya Israa'elittis isaan nan bittimsaa. Hin dhume kan isaanii. Yihudaatutti lixa gatii ta'eef kan isaanii lamaan asumarratti raawwata. Irran deebii akkasiin qabattaniif 5 qabe. Shimooniif Leewiin obboloota mi'a isaanii waraanaa ittiin humnaan namarratti kaa'anidha. Isaan aarii isaaniitiin nama waan ajjeesaniif mellengoo isaaniitiinis sangaa waan naaffisaniif lubbuun koo maree isaanii hin lixin, yaanni koos hidhata isaanii hin ta'in. Aariin isaanii jabaa, dheekkamsi isaaniis gara jabeessa waan ta'eef abaarsa haa ta'u. Ani biyya Yaaqoobitti gargar isaan nan hiraa, biyya Israa'elittis isaan nan bittimsaa. Ameen. Mee itti fufeetii badduu baasa daagimu. Seera uumamaa 34 addoo obbo Tasfaayeen sila dhaabe 34 amma dhumaatti sani dubbisu dhageessu. Seera uumamaa addoo kana lamaan qabadhaa ammaaf. Seera uumamaa 34 19 galgaanii obbo Tasfaayeen ammachi kaaseetti itti fufaa daagim. Mee dhaggeeffadhaa. Hamooriif Sheekem ilmi isaa gara balbala kellaa mandara isaanii dhufanii namoota mandara isaaniitiin, jarri kun warra nagaadha, nu wajjin biyya haa taa'an, asiif achi deemaniis haa nagadatan. Bal'inni lafichaas kunoo karaa hundumaa isaaniin ga'a, nus intaloota isaanii hin fuunaa, intaloota keenyas isaaniif hin kenninaa. Akkuma isaan dhaqna qabatan nuyis dhiira kan ta'e hundumaa yoo dhaqna qabne duwwaa namoonni kun tole jedhanii nu wajjin hin jiraatu, saba tokkos hin taana. Karri horii gaanfaa wanti isaan qaban, horiin biraa isaan qeedhaa qaban hundinuus kan keenya hin ta'u mitiiree? Wanta isaan jedhan kana tole yoo jenne duwwaa isaanis nu wajjin hin jiraatu jedhan. Namoonni balbala kellaa mandara isaaniitiin darban hundinuu Hamooriif Sheekem ilma Hamooriif hin dhaga'an.
dhiirri balbala kellaa mandara isaaniitiin darbu hundinuu dhagna hin qabame. Isaanis dhagna qabatanii gaafa guyyaa sadaffaa yeroo dhukkubbiin isaanitti dhaga'amutti ilmaan Yaaqoob keessaa lamaan Shimi'ooniif Leewwii kan jedhaman obboloonni dhinee adduma addaan billaa fudhatanii warri mandaricha keessaa biyyi nagaadha jedhanii utuu taa'anii irra ba'anii dhiira hundumaa ajjeesani. Hamooriif Sheekem ilma isaa qara billaatiin ajjeesanii dhinee immoo mana Sheekemii fudhatanii ba'an. Ilmaan Yaaqoob sababii obboleettii isaanii irraa ulfinni fuudhameef warra waraanaman sanarra ba'anii mandaricha saaman. Bushaayee isaanii, saawwan isaanii, harroota isaanii, wanta mandara keessaa wanta ala tures hin fudhatan. Wanta jara biratti gatii qabu hundumaa mucoolii isaanii, durboota isaaniis booji'anii wanta mana jiru hundumaas hin saaman. Yaaqoobis Shimi'ooniif Leewwiidhaan warri biyya kanaa warri Kana'aanii warri Pherezoonni jibbanii akka na ajjeefatan gochuu keessaniin dubbiitti na galchitaniittu lakkoobsi nama kootii muraasaa isaan anatti dacha'anii na rukutu ani maatiin koos lafarraa hin balleeffamnaa jedhe. Isaan garuu yoos akkuma gaalamootaatti obboleettii keenyatti haa taphaturee jedhanii. Ulfaat hin kadhatu. Sagaleen kun sagalee jiraataadha. Sagaleen kun sagalee jiraataadha. Gooftaan Yesuus fidela duduuba daateen ni jiru. Burqaan fayyina ilmaan namaa keessatti uumu. Jireenya namaa inni ijaaru. Keessa namaa inni geddaru. Fidela kana duduuba bantiiwwan Waaqaa dhoosee si biraa haa dhufu. Maqaa Yesuusiin ati nutti dubbadhu. Dadawwaynarraa kan nama hiiku. Cubburraa kan nama hiiku. Yesuus ilma Waaqayyoo gara hafuuraatti daayimenshinii addaa keessatti nama galchu. Sagaleen Waaqarraa gad dhufu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana inni dhaa galaanaa gab godheerra deemaa dhufe. Maqaa Yesuusiin adeemaa gara saba kee kottu. Maqaa Yesuusiin adeemaa gara saba kee kottu. Dodowwayna nurraa kaasi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nutti dubbadhu. Jireenya keenya hundumaa hoo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mee ameen. Seenaa isaa qabattaniittu jedheen abdadha. Torbee waa'ee Roobeel barre. Roobeel siree abbaa isaatti waan bayaadha buddeenaa wajjin gatii ciiseef abaarsa abaaree hangafummaarraa molqe irraa fuudheenne namni waan facaase aamaa. Our past history impacts our future destiny jennee galle. Yeroo baay'ee namni appetite al tokkootiin gurguree isaa hangafummaasa. Inni kun immoo simmeetiin isaa uma sana itti bulluqnaan haadha buddee bira darbuu hin dandeenye. Garaadha mana abbaa isaatti ol lixeedha. Yeroo baay'ee waan guddaatu nama salphisa miti. Waan guddaatu destinii namaarraa nama deebisa miti. Wanta salphaa, wanta xinnoo, wanta ilbiisa yoon jedhe gaarii. Wanta ilbiisatu yeroo baay'ee destinii ulfinaarraa itti gala ulfinaarraa jireenya namaa gara duduubaatti deebisa. Waaqayyo isaa ifatu. Har'a waa'ee ijoollee lamaan kana laalla. Yaaqoob haati manaasaa isheen hangafti Liyaa jedhamti. Liyaan kuni ijoollee afur walitti aansitee deesseef. Roobeel, Simoon, Shimoon jedha. Simoon, Leewwii fi Yihuudaa. Kan arfan erga deesse booddee gaappitu dhalate. Yeroo baay'ee macaafa kana keessatti Simooniif Leewwiin wal duukaa caqafamu. Walitti aananii dhalatanis akkuma Waaqayyo Sooriyaadhaa akka isaan ba'an erga abboome booddee Sooriyaadhaa gara Israa'elitti galaa jiru. Utuu adeemanii Sheekem addoo jedhamu tokko buufatan.
achitti wanta ta'e dhagaan nama dutti dubbatu wanta ta'eetiin nutti haasa'a keessumatti isaan amma dubbisan achitti boqonnaa 34 keessatti waan isaan raawwatan Sheekem ilmi Hamoor inee butuu isaadha. Sheekem ilmi Hamoor abbaan isaa hoogganaa naannaa sanaati. Sheekem intala kanaa yeroo isheen gadi baatu dubartoota durba hiriyaa barbaacha yeroo isheen gadi baatu argeedha. Itti gaggabee irratti lafa dha'eedha. Himbuteedha fuudhee galee manatti. Hubaddaa jarri kun warra Ibroota Israa'el warra jedhamanidha. Dubartii da'uu ishee Liyaan yookiin Raahel dubartii da'uu ishee Diinaasa jedhamee hiikame yookiin immoo afaan Amaariffaan Diinaasa jedhu kanatu duwwaa jira dubartiin. Isheen gaafa isheen gadi baatu Sheekem fudhatee manatti galeedha. Jaalala isheetiin iddameedha garmalee. Abbaatti mate abbaa isaatiin intala kana na fuusisii dhaqii jaratti miti intala kana na fuusisii jedhe. Dhaqee gaafate dubbichi wanta salphaa miti seera Yihuudootaa keessatti. Dhaqee gaafa inni gaafatu mee ijoolleen inni lafa tikaa jiru Simoonii fi Leewiin gara tikaa jiru agalani ijoolleedhaan ammari'adhaa jedhe. Si ijoolleedhaan mari'atu maal taaree wal keessa deemnaa isin san keenya fuudhaa nu san keessan fuunaa walitti heerumsiifnu seedu dubbannaan kun duwwaan hin ga'uudhani Leewii fi Simoon maal malee lakki akka nuyi nan qabanne nuyi namoota nan qabannedha intala keenya namni nan qabanne hin fuunu nan qabatan jedhan. Yaaqoob yaada kana biraan ga'e jaraan jaalalli isaanii gar malee gatii tureef haa ta'u nan qabannaa jedhani. Warri kam warri biyya sana keessa jiran biyya Sheem keessa jiran sun hundi isaanii haa ta'u qabannoo jedhan. Sheekem keessa warri jiraatan Sheekem biyyichas maqaa namicha gurbaatis nan qabannu haa ta'u jedhanii nan qabataniidha. Nan qabatanii gaafa guyyaa sadaffaa lafa isaan ciisanitti gajamoo isaanii fudhatanii billaa isaanii fudhatanii dhiira biyya sana jiru hundumaa lafa isaan jiranitti dhaqanii haamanidha. Ajjeesanidha. Wanti kun garaa abbaa isaanii garaa Yaaqoob cabseedha. Hin gaddisiiseedha. Hin gaddisiiseedha. Lakkoofsa 15 qabdanii yoo laaltan hin gaddeedha. Billaa isaanii fudhatanii baanedha. Har'a gaa kutaan keenya kan hin haasa'u waa'ee isaan raawwatanidha. Amma gaa sanirra deebi'a. Waan inni ittiin jedha gaagaam isarratti barragati ta'eef. Simooniif Leewiin obboloota. Yaaqoobtu jedhaa ragaa bara dhumaatti. Isa booddee miilla isaa siree irratti sassaabbatee gara gooftaa dhaqeenne torbe dubbanneerra. Simooniif Leewiin obboloota mi'a isaanii waraanattiin humnaan namarratti ka'anidha. Isaan aarii isaaniitiin nama waan ajjeesaniif mellengoo isaaniitiinis sangaa waan hin hafisaniif lubbuun koo maree isaaniitti hin lixin. Lubbuun koo maree isaaniitti hin lixin. Yaanni koos hidhata isaanii hin ta'in. Aariin isaanii jabaadha. Dheekkamsi isaaniis gara jabeessa waan ta'eef abaaramaa haa ta'u. Ani biyya Yaaqoobitti gargar isaananiira. Biyya Israa'elittis isaan nan bittimsaa. Maalidha abaarsirra ga'e isaanirram? Na duukaa hirtumni ammammaatti maalturra ga'e? Aarii isaanii na baare isaanii na baarre.
gocha isaaniin sokka'e isaaniin hin sokkaane garuu maal jedheen biyya Yaaqoob irraa isaan aniraa biyya guutummaa Israa'elitti maalan isaan godhaa isaan bittimsa jedhe amma abaarsi isaan qaqqabe maayin Yaaqoob irratti hiru bittimsu kana turre ga'e yaanni isaanii abbaa isaanii biratti kan jibbame ta'e guyyaan hin ga'e egaa guyyaan eebbaan dhufe guyyaan hundumtinuu garaagara ba'uun hin dhufe akka gocha isaatti akka raawwata isaatti paatriyaarkiidha Yaaqoob Yesuus Kiristoos yeroo dhaadatu waa'ee jireenyaa immoo ani waaqa Abrahaam waaqa Isaaq waaqa Yaaqoob isa jedhamee caafame nageenyees hin jedhe kanaaf these three are patriarchs Abrahaam Isaaq Yaaqoob paatriyaarkiidha abbaadha olaantummaa qabu macaafa kana keessatti kanaaf namichi kun profeesii dubbataan isiniin jedhe yeroo darbe waan isaan raawwatan waaqayyo warra san beekneef waaqadha islaamotaaf waaqa budiistiidhaaf waaqa hundumaaf waaqa waaqayyo hundumaa irratti bokkaa roobsaa hundumaaf aduu baasaa waaqayyo hundumaaf waaqa waaqa Abrahaam waaqa Isaaq waaqa Yaaqoob jedhamee inni waaqeffamu ormoota warra san beekiniifis inni waaqayyoodha jarri sun innocently nanna qabaddaa waaqeffannaa keenya fuddaa isa nu waaqeffannu waaqeffadhaa nanna qabaddaa nan tolee jedhan ata'u jedhan jarri garuu aarii qabu aariidhaan isa isaan abboomaman tur ilaalin dhaqanii billaadhaan lafa isaan jiranitti cicciraniidha kun garaa Yaaqoob duwwaatu hin ta'in garaa waaqayyoo gaddisiiseera kun garaa waaqayyoo gaddeera hubaddaa bifa waaqessuu qabaatanii jallina jechuu nama waaqayyoo ta'anii jallina jechuu biran darbu waaqayyo amma abaarsi isaanirra ga'e kun yeroo inni practical ta'uun isinitti agarsiisa tokko tokkoon bittimmaa Yaaqoob irratti sanyiin keessan lafa qabatee nafin hiramaa jedheedha seenaa macaafa qulqulluu keessatti Simoon kan Leewii booddeessi inni galagalu agarra Simoon identitiin isaa luus godhe attamitti akka luus godhe abaarsa kanatu isa qaqqabe kan Leewii garuu booddeen isintti hima toora tooraan Yaaqoob irratti isaanan hiraa Israa'el irratti isaanan bittimsa jedhe lakkoofsa torba irratti nan bittimsa jedhe mee kan Simoon ilaallagaa dursine kan Leewiitti booddeen isinii dhufa na duukaa hirtu kan Simoon ilaalla Simoon angafa Roobeel ittaana mucaasa jalqabaatti taane Simoon inni sadaffaan Leewii Yihudaa jedhee mootti fufagaa booddee Simoon angafadha jallinaan guutamee obboleessa isaa Leewii jallinatti kan oofee isadha akkuma jedhame araddaa yookiin dhaala ristii hin arganne waggaa 400 booddee jarri kun ilmi Yaaqoob Yoosef gara Gibxii bu'e abaarsa kana booddee dhaqanii biyya Gibxii keessa waggaa 400 jiraatanii yeroo achi deebi'anii dhufan garuu inni jalqabaa waan isarratti ta'een isinitti hima Iyyaasuu 19:8 amma 9tti dubbifadhaa booddee Iyyaasuu boqonnaa 19 laakunooti Joshua 19:8-9 maal tura ta'e yeroon achi deebi'ee araddaa hiru araddaa isaaniif hin laanneedha dubbii waaqayyoo maal malee dhaqaa obboloota keessan Yihudaatti hirkadhaa jiraadhaa ittiin jedheedha amma Iyyaasuun waggaa 400 dura waan ture sin beeku waaqayyo garuu waan dubbatamu tooraan raawwata waaqayyo ameen ameen Iyyaasuun argee revenge godhaa jira miti Iyyaasuun argeeti tooraan dubbii kana jedhamee caafameera jedhee deebisaa jira miti hin caafamne reefu Museetu caafe macaafa qulqulluu
macaafa qulqulluu shanan jalqabaa kan caafe Museedha. Wanti kun immoo kan raawwatame utuu Museen gara argamuutti as hin bahin waggaa 400 dura waan raawwatamedha. Agartuu tooraan Waaqayyo waan dubbatame dubbisaa akka ni bakkaan ga'u. Yaada koo argattaniittu laata? Yihudaatti hirkadhaa jiraadhaa akka isiniif araddaan hin kennamu jedheen sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Achumaan qomoo Yihudaatti makamanii qomoon Simoon hin dhibame jedha. He lost his identity. Simoon kan jedhamu hin jiru. Yihudaa ta'ee taa'e. Tokkoffaa isa kana. Araddaan arganne yeroo Yoosefiif achi kennu, yeroo qomoo Roobeeliif achi kennu, yeroo qomoo Biniyaamiif achi kennu, yeroo qomoo Sakaaniif achi kennu Simooniif hin laanneedha. Kan lamaa isaanii tooraan itti dhufa. Tokkoffaan isa kanadha. Kan Leewii kan Simoon. Inni lammaffaan garuu wanti ta'ee obboleettii isaanii isheedhaaf ijaa ba'uudhaaf utuu garaan laafin dhaqanii billaadhaan nama cafacafan. Intala Simoon keessaatu karaa deemanii gara Kanaanitti utuu deemanii namichi warri Ormaa warri Mo'aab keessaa dhufee safaraa alatti fuudhee duukaa ejja tureedha. Achi booddee warra Simoontu nu qaanesseedhanii eeboodhaan fuudhee lubichi keessa baaseedha dubbii Waaqayyoo. Seera lakkoofsa 25 tokkoo amma 14tti ilaaluu dandeessu. Seera lakkoofsa 25 tokkoo amma 14tti achitti ijaa ba'eedha. Waan facaasee hammata namni. Qomoo Simoon keessaa kun yeroo inni raawwatu lubichi dhaqee achitti keessa baaseedha. Dur Sheemii obboleettii isaanii irratti taanaani kan isaan raawwatan si'a isaan Sheemii raawwatan immoo laala amma immoo. Akka jedha Yaaqoob boqonnaa 2:13 irratti hin jiru asirratti. Yaaqoob 2:13 irratti akka jedha. Araara kan hin gooneef firdii araara hin qabnetu isa qaqqabaidha. Radeebiyu araara kan hin gooneef firdii araara hin qabnetu isa qaqqabaidha. Araara kan hin gooneef jedha hundi keessan firdii araara hin qabnetu isa qaqqabaidha. Yaaqoob 2:13 ምሕረት ለማያደርግ ምሕረት የሌለው ፍርድ ያገኘዋል jedha. ይግባኝ jettani jalaa kan hin baane wanta karaaraan jiru jarrara gaafatanii araara isaanii fudhanneef lafa isaan ciisanitti dhaqanii qalanii galan. Wanti nu har'a facaafnu ijoollee keenya taama. Yoo nu qaqqabu ta'e ijoollee keenya taama. Whatever you sow today, you will reap or harvest one day. Namni qajeelummaadhaan yaada garaasaa Waaqayyo duukaa hiriirsee akka yaada Waaqayyootti facaasu isarraa jireenya bara baraa hamma ta'edha sagalee Waaqayyo. Jireenya bara baraa hamma ta'edha. Jallinaan kan facaasu garuu jallinaan hamma ta'edha. Kanaaf obboloota koo waan goonu hundumaa keessatti akka ayyaana Waaqoo keetti of eenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Mee kan Leewiittan darba kan Simoon kanaan dhumeera. Walitti qabamanii abaaraman lamaanuu kan isaan immoo akkas ta'e abaarsi. Seera lakkoofsaa 35 tokko amma 8tti biyya 48 irratti bittimmaanii jedhe. Biyya meeqa? Mee jedhame? 48 cities achirra bittimmeesseedha. Iyyaasuu 21 keessatti sin agartu. Israa'eliin naanna'anii akka jiraataniif kanarratti murteeffame. Garuu haa ta'u malee jarreen kun maaltu isaan qaqqabe? Amma kana bayeessa godhaa dhaggeeffadhaa. Yeroo Museen seera fuudhuudhaaf gara Dabra Taaboritti ol ba'e, gara tulluu Siinaatti yeroo ol ba'e, Israa'el eeganii dadhabanii jabbii toshatanii
kun waaqa keetii jedhanii waaqeffachuutti ka'aniidha. Waaqayyo Museedhaan akka jedhe sabnanii lafa onaadhaa baase na yakkeeraa gadi bu'ii ittiin jedheedha. Yeroo inni gadi bu'ee dhufu Museen abboommii kurnan of harkaa lafaan dha'ee cabse aaree saba Waaqayyo kan taate gara koo kottu yeroo inni jedhu Leewwii duwwaatu isa biratti walitti qabame jedha. Eewu duwwaa mee hundi keessan Leewwii duwwaatu gara Museetti dhaqee dhaabataniidha. Inni kaan jabbii isaa wajjin hafeechitti. Hubattanii kanaan maayee dhagaa Waaqayyo Milkiyaas nu dubbifta. Macaafa kakuu moofaa sadhumaa 2:4-6 kun asirra jira warri tsaaftan. Milkiyaas boqonnaa 2:4-6 Waaqayyo waa'ee isaa waan dubbatu dhageenya. Dubbisuma duwwaa dhageenya ani hin dubbisu. Maal jedha Waaqayyo waa'ee isaa? Yommus kakuun koo inni ani Leewwiidhaaf gale akka itti fufuuf jedhee abboommii kana akkan kenne hin beektu. Kanaana Waaqayyo Gooftaa Maccaatu dubbate. Kakuun koo inni isaa wajjin ture sun kakuu jireenyaaf kakuu nagaati. Kanas akka inni ana safeeffatuufan isaaf kenne. Innis ana sodaatee maqaa kootiif ulfina kenneera. Ameen ameen ameen. Meerra deebi'u dhaggeeffadhaa Leewwii. Waa'ee Leewwiiti. Leewwii duwwaadha. Yommus kakuun koo inni ani Leewwiif gale akka itti fufuuf jedhee abboommii kana akkan kenne hin beektu. Kanaana Waaqayyo Gooftaa Maccaatu dubbate. Kakuun koo inni isaa wajjin ture sun kakuu jireenyaa fi kakuu nagaati. Kanas akka inni ana safeeffatuufan isaaf kenne. Inni sana sodaatee maqaa kootiif ulfina kenneera. Barsiisa dhugaa in barsiisa ture. Dubbiin jal'aanis afaansaa keessaa hin baane. Nagaadhaaf qajeelummaadhaan anaa wajjin jiraateera. Namoota baay'ees yakkatti deebiseera. Ameen. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Attamitti deebi'ee attamitti jiraate? Jallinatti deebi'ee hubattanii? Meesheera deebi'i. That the last two part. Hubattanii turuu baay'isa godhanii. Barsiisa dhugaan barsiisaa. Barsiisa ture. Dubbiin jal'aanis afaansaa keessaa hin baane. Nagaadhaaf qajeelummaadhaan anaa wajjin jiraate. Namoota baay'ees yakkatti deebise. Ameen ameen ameen. Amma ofiisaatii yakkarraa deebi'uu duwwaatu hin ta'in namoota baay'ees yakkarraa deebiseeraadha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Amma gaa Waaqayyo maal kakateef? Qomoon Leewwii, qomoon Aroon, Leewwii keessaa bahe Aroon, qomiin yookiin qomoon Leewwii mana qulqullummaa koo na dura dhaabatanii qulqulleessan jedhe Waaqayyo. Hisqeel boqonnaa 44 irratti warri kaan naqanii qoraana cabsani, warri kaan mana haarani. Leewwiin garuu fuula koo dura dhaabatee qulqulleessu jedhe Waaqayyo. Tokko. Lammaffaa inni na sodaateedhe hin na'e dubbii kootiif jedhe. Kanaaf isaaf kakata Waaqayyo. Waaqayyoof abboomamuudhaan abaarsa ofirraa cabse. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Maaliin ofirraa cabse? Waaqayyoon abboomamuudhaaf isa durii Yaaqoob dubbate achuma bittimmaa'ee jira. Israa'eliin marsee luboota adduma bittimmaa'ee jirutti garuu nama sookkootu hin ta'in nama eebbaati. Warra kaaniif kadhachuudhaaf, warra kaaniif qulqulleessuudhaaf Waaqayyo lubootaan marsiise Israa'eliin. Magaalaa 48 kana hundumaa keessatti eebba ta'uudhaan saba warra kaan eebbisuudhaan warra kaan jireenyatti deebisuudhaan abaarsa sana qarxam godhee ofirraa cabse. Mee galata laanna Waaqayyoof. Haleluuyaa. Obboloota ko namni yeroo dubbii Waaqayyootiif abboomamu jireenya isaa dubbii Waaqayyootiif yeroo hiriirsu abaarsi isa irratti lejjetu darbaa dabarsa isa dhuferraa cabsa Waaqayyo. Ati Waaqayyoof jilbeenfatta taanaan dhugaadhaaf isaaf sagadda taanaan dhugaadhaaf isaaf jiraata taanaan darbaa dabarsa dhufe sirratti boon qabu hin cabsa Waaqayyo. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf obboloota har'a fuula Waaqayyootti Waaqayyoof jiraachuun ija namaa duratti tilmaamama miti.
ija waaqayyo waaqa jiraata duratti guyyaan itti tilmaamamuun dhufa. Guyyaan inni itti ilaalamu hin dhufa. Waan golatti facaaftu, waan golatti raawwattu, yeroo inni fattas baasu hin fida waaqayyo guyyaa. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Dhokatee nafu waan achitti walitti qabaddaa jedhe. Addoo biliin hin nyaanne, addoo daanaawwan argee nyaannetti walitti qabaddaa hin argattu jedhe ilmi waaqayyo. Kanaaf har'a waan dhossaatti goonu, dhossaatti adeemsinu isaa wajjin adeemnu, mul'inatti adeemsinu isaa wajjin deemnu hundinuu fuula waaqayyo waaqa jiraataa isa biiftuu caalaa ijji isaa ija bakakkaa ta'e duratti gadi ba'a gaaf tokko. Atis yeroo sana in shallamamta si badhaasa waaqayyo. Akka dubbii isaatiitti warra deddeebi'an hundumaa akka malee wiidhaa kakate waaqayyo kakachuu duwwaa miti hin badhaasa malee. Maqaan isaa ulfaatu. Inni jedhe waaqayyo afaan isaa guute inni irraa miidhagu waaqni jiraataan. Inni jedhe namoota baay'ee yakkarraa hin deebiseedhe. Inna naanna sodaateedhe. Yakkarraa hin deebi'e inni jedha. Namoota baay'ee isa yakkarraa deebiseedha. Yakkarraa deebiftaa har'a nama. Si gaddisiisaa yakkarra deemuun obboleessa kee obboleettii kee. Si gaddisiisaa. Consequences isaa sana amanutu beektu har'a duukaa nyaataa kolfaa. Akkasumaan bira darbuun. You know the consequences. Everybody will harvest and reap one day. He will get it back. Whatever we sow today, we get it back. In arganna. Kanaaf warra kaayya karraa deebiseedha. Darbaarraa deebiseedha. Kanaaf inni irraanfadhoo maqaalee wiidhee waaqayyo waaqni jiraataan. Waaqa isaa filate. Yoo bittimmaa'uun isaa nafu ta'eyyuu addoo bittimmaa'e hundumaatti nama eebbaa. Nama eebbaa. Lafan ejjete nama eebbaa. Karaan ni dhaabatu nama eebbaa. Karaan ni darbu nama eebbaa. Karaan ni marsu nama eebbaa godhe waaqayyo. Hallelujah. Maqaan isaa ulfaatu bara bara. Seera keessa deebii 18:5. Seera keessa deebii 18:5. Araddaan kenni Leewiidhaa jedhe waaqayyo. Ana araddaa isaaniiti jedha waaqayyo waaqni jiraataan. Ameen ameen. Mbeettanii araddaa. Ristiin soroomifadha. Ani ristii isaaniiti. Ristiin kennin isaaniif jedhe. Karaa isaan dhaabbatan hundumaatti eebbaaf ta'u isaan ani ristii isaaniiti jedhe waaqayyo. Ameen ameen kunoo kutaanta. Ristii isaaniiti jedhe. Lubummaadhaan waaqayyoon tajaajilu warra kaan waaqayyo wajji walitti araarsu hubadhu gaa. Inni kaan yeroo jabbii isaa waaqeffatu qomoo lubummaa hundumaaf kennee ture waaqayyo irraa moolqee warra kaan irraa warra jabbii wajjin dhaabatin irraa moolqee Leewii irra kaa'ee itti hattame waaqayyo. Inni kaan yeroo gara waaqayyoo dhufu karaa Leewii dhufa. Direct communication hin cite. Indirect ta'e kan isa kaani. Leewiin garuu fuulaa fuula waaqayyo wajji wal arga. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Kanarra kan caale abaarsi jira. Jabbii wajjin ijaajjuun, toshaa wajjin ijaajjuun nama salphisa. Waaqayyo waaqa jiraata duwwaadha jireenya. Ana karaan, ana dhugaan, ana jireenya naan malee tokkoyyuu hin jiru jedhe waaqayyo. Kanaaf isa duwwaadha karaan, isa duwwaadha jireenya. Isa duwwaadha ulfinni obboleettii koo. Hin jiru ulfinni gara biraan. You can't get it. Shorti katiidhaan hin jiru. Ilma waaqayyootu balbala ulfinaati. Isaanitti baata. Isaanitti lixxa. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Kanaafi warra kaan hin deebiseedha. Ana raddaan ta'aaf ristiin ta'a fedhe. Ana dhaalli isaa jedhe. Waaqayyo dhaala keessana ta'u. Amma gaa finally Leewiidhaaf Simoon irratti wanti raawwate karaa lama barraa waan lamarraa barra. Tokko aboo abbummaa laalla. Aboo abbummaa
Seera ba'uu 2012 irratti umuriin kee lafarratti akka dheeratuuf haadha kee fi abbaa kee kabajeedha. Phaawulos immoo ergaa Xiimotewos 6 keessatti horiidhaan wanta mul'atu kanaan horiidhaan haadha isaa fi abbaa isaa kan hin gargaarre warra namanni irra kan hamaadha. Tokko authority parenthood ilaala. Haadha kee fi abbaa kee kabajeedha. Garaa isaaniin cabsin gaddisiisin. Ijoollee kee sodaa Waaqayyootiin guddisi. Kana dhaalchisi. Abboommi kurnan gaafa waggaa 6 amma 6tti ijoolleen kee baruu qabu. Ilmi eebbaa yeroo darbe tokkomma 10tti nu himee ture. Tarii umurii isaan beekwan. Jaanfinee amma deegar 7 ta'e tokkomma 10tti nu jedhee ture. Dhaalchisaa ijoollee keessan. Dhaalchisaa dubbisa jiraata. Ameerikaa duwwaa miti. Dubbisa jiraata isa danaa fuudhee Waaqayyo biraan isaan ga'u dhaalchisaa ijoollee keessan. Ameerikaan haruma duwwaadha. Prosperitiin isaa bulluqni nuyi ittiin niqannu konkolaataa nuyi karaa bareedaa irratti oofnu asuma duwwaatti. It will end up somewhere, but this will follow you to heaven. Dhaalchisaa ijoollee keessan. Dhaalchisaa. Ittimaa galgala. Ijoollee koo akka ittiin guddisen galgala teenye yeroo hunduma isaan na dhaga'uudhaaf deebisuu erga isaan qaqqabanii itti hirmachiisuudhaan. Tokko yeroo ijoolleen keessan isin gaddisiisan isin aarsan waan dubbattan of eeggadhaa. Waan dubbattan of eeggadhaa. Daftanii afaan keessan keessaan bayasinaa. Baanaan sgoon hin jiru. Ani mana abbaa kootti mana kootti waan raawwate mana keenyatti waan raawwatame beeka. Abbaan koo haadha manaa gara biraarraa kan godhate ijoollee qaba. Ijoolleen sun fuudhanii mana qabu turan. Tokko kidaanuu tokko bantii jedhama. Wallolani galgala tokko. Jajjabooda isaan mana qabu ijoollee qabu. Abbaan koo waca dhaga'ee gadi ba'e. Anis abbaa koo duukaa ijoollee dhagadan ba'e. Akka lakkoofsa bashaatti bara 73 kun. Innaa beenu galii jedhanii bantii isaan gafa ifannaan ishi abbabbaa jedhe. Isattaa nutti modee galagalanii kidaanuudhaan beenu galii jedhanii ifannaan nan darbatinaa jedhe. Darbatam jedhaniin. Gaafa jedhe tokko araddaa kanarraa sokke. He is my brother. He was my brother. Abbaan koo gaafa waa shadhanne na toof nyaate ilma koo na toof nyaate mucaa koo dha bo'aa tukkan. Hin darbatame. He has no headache. Kanaaf waan dubbannuuf eeggachuun baay'ee gaariidha. As a father and mother. Sababiin isaa maaliif authoritiin keessan ijoollee keessan irratti hojjeta. Authoritii warra keessanis irratti hojjeta. Akka salphaatti ilaalina. Warra maanguddoo nu guddisan kaan ijji dide, kaan miilli dide, kaan gurri dide akka salphaatti ilaalina sin. Sometimes ago fincaan keenya wajjin wanta baay'eedha wajjin makamanii nu guddisanis nu ga'ani. Kanaaf isaanis ijoollee guddifnus attamitti akka irratti dubbannu eeggataa akka dubbii Waaqayyootti adeemuun gaariidha. Haa ta'u. Ameen. Ni lammaffaan see the parenthood authority. Gara biraan the authority of anointing. Prophecy ni dubbate isiniin jedhe. The authority of anointing mana Waaqayyoo keessatti ni ejjeta kun. Akkasittiin jenne hoogganaan hafuuraallee ofittiin jechisisina. Dibanni Waaqayyo iddoo guddaa qaba. የአባትነት ስልጣን ብቻ ሳይሆን የቅባት ስልጣን በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አለ። ዱቢ Waaqayyo Waaqa jiraata kee jira.
Elsaayi akkuma dibanni Waaqayyoo Eliyaas irraa gara isaatti darbeen achi as galagalee Yordaanosiin maqaa Waaqayyootiin hiree erga darbee booddee magaalaa sana keessa bishaan nama gatachiisu tureedha. Saa gatachiisaa nama gatachiisa. Maqaa Waaqayyootiin bishaanicha soogidda keessa buusee erga fayyisee booddee si'an akka darbu era namtitti malaaxaa kana jechuutti kaa'anidha. Maqaa Waaqayyootiin ifate neenci caakkaadhaa yaa'ee caccabsee fixeedha. The authority of anointing. Namni nama sokka'e hundumaa fi neenci caakkaadhaa ba'ee fixa caccabsa. The authority of anointing. Dibata Waaqayyoo Waaqa jiraata. Kanaaf Saa'oliin kunoo Waaqayyo diina kee harkatti kenne sitti kenne Daawit jennaan lakki nama Waaqayyo dibe irratti quba koo hin buusu jedhe. Waaqayyo gaafa barbaade hafuudhu jedhe. Eewu fuuldura kennaa jiran dibata Saa'ol irra jiru. Lakkeen ittiin bu'u jedhe. Kunoo Waaqayyo diina kee harka keetti dabarsee kenna inni ni jedhe kunooti jedhaniin asittiin caqafamu kutaan kun jedhe. Lakkeedhe. Kanaaf the authority of anointing, the authority of parenthood addoo guddaatti macaafni qulqulluun hin kaa'u. Leewwii irraa maal barra faayinaalii deebi'uudhaaf boqochuudhaan hin fayyitu jedha dubbii Waaqayyoo. Isaayyaas boqonnaa 30:15 deebiidhaan fuula Waaqayyootti abaarsa isaa caccabsee nama eebbaa ta'e warra kaaniif immoo eebba ta'e. Kanaaf namoonni fuula Waaqayyoo duratti deebi'an yeroo hundumaa gosa Waaqayyoo ta'e kan dhaabatu jennaan ana kaa'edhe. Seeraa Ba'uu 32 irratti yeroo namni deebi'u Waaqayyoon deebi'a. Ermiyaas 18:18 yeroo isaan deebi'an sittin deebi'aidha Waaqayyo gooftaan maccaa'edhe. Yoo ati didde garuu tollati dura raawwatte hundumaa qajeelummaan kee siin ilaalamuudha. Isa dhuma ittiin xumurteetu impaakti godhaidhe. Ermiyaas 18:18 qajeelummaadhaan xumurta tanaan inaammatta'edhe. Qajeelummaa raawwataa baatee dhatte guyyaa tokkoof lama mancaaf ta'u ta'e in bade si jara manca'edha. Ermiyaas 18:8 qaba laala. Silazii kottaa deebinu waan deeggoon hundumaatti of eeggannu gara biraadhaaf ijaabamuudhaaf jennee Waaqayyoon akka hin gaddisiifne Waaqayyoon waa eegu hin galateeffannaa. Kaleessana gargaarte kamboon horii immoo si beeka yaaddoo tokko hin qabu jireenyi koo si harkaa. Maltanga inna waa'een koo jedhee shakkiin qabu kaasuu harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu. Kaleessana gargaarte kamboon horii immoo si beeka yaaddoo tokko hin qabu jireenyi koo si harkaa. Maltaa inna waa'een koo jedhee shakkiin qabu kaasuu harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu. Halalaba sanduura lalaba garanana mantuura lalaba diiniyaa ija koon kee wadduu namarraa dagaleen godhadhu gonkumaa gaaf tokko rukutee na jaamsaa. Abdiin koo biyyi koo sumarraa kaleessa na gargaarte kamboon horii immoo si beeka yaaddoo tokko hin qabu jireenyi koo si harka. Maal ta'ine maal taangaa inna waa'een koo jedhee shakkiin qabu kaasuu harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Dankaraa sibiila diimaan ni caccabsitu sibiila boorrajjiin ni kukkuttu ati Waaqayyoodha. Anaaf Waaqa obboloota koo kanaaf Waaqa. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u.
har'a galgala kana dubbii keetiin of nu eeggachiifte yaa Waaqayyoof gammachiisuudhaaf nama gammachiisuudhaaf jennee sitti akkam buune maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu eegi. Irra daddarbaa Leewii irraa, irra daddarbaa Simoon irraa, irra daddarbaa jabinaan raawwatame irraa garaa saba kee eeguun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Saba hambiloof godhee nanna qabatee ciisu dhaqanii fixanii Gooftaa. Saba waan isaan jedhan raawwataniif nutti galaa kooluu ennaan gooluutti gala warra biyyaa ta'aniitu jirani, warra raddaa ta'aniitu jirani, warra biyyaatu ta'anii jirani, warra kara deemaa kanaan isinitti galla haa ta'u harka laanneerra jedhani saba harka laate cafacafani. Saba yaa Waaqayyo waaqeffannaa isaanii fudhate cafacafani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yakka irra daddarbaa jajabinaan raawwatamurraa garaan saba kee bara baraan haa eegamu. Nu wajjin ta'i sagalee nutti dubbatteef si haa galatu. Eebbifami bara baraan. Raamaa gaadaa laalabaas irramaduula laalalabadoona nama kayya laalalabadiina nana boodiyaa. Nama fagoo jiruuf namni kadhataa jirtu. Nama fagoo jiru namni kadhataa jirtu. Namni sun baay'ee si jalaa dhukkubsatee jira. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Cabirraa maqaa Gooftaa Yesuusiin darbaa dabarsa kan nufte jireenya nama sanaa kan quncursaa jirtu quucarsaa jirtu maqaa Ilma Waaqayyootiin cabirraa. Haleluuyaa. Cabseera Kiristoos irraa. Haleluuyaa. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Raabaa diinana lama santooriyaa gaa'ela kee keessatti waldiddee rakkinni kan si mudatu waliin kan jirtan barrana nama sandiila lalaba garrana namoko waan xinnoo fuudhee guddaa gochuudhaan iyyaa gollaa baballise kan sitti mul'isu maqaa Yesuusiin sirraa cabu galgala kana. Maqaa Yesuusiin sirraa hacabu galgala kana. Haleluuyaa Yesuus. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Saba kee kanarraas waan cabsiteef si haa galatu. Bara keenyaaf hundumaa si sodaadhaan nu jiraachisi. Waaqayyo waliin makaatu hin ta'in si sodaachaa siif jiraachaa bara keenya xumuruu barbaanna. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Bara keenyaaf hundumaa hoo maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaan ameen. Mee ameen. Galata fidaa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa koo obbo Almaa'uun